Hoyee lubbuu jirtaa gaafa keetiin nagumaa kan jawaatta. Wayi baay'een si yaade. Qoyi utuu dubbannu manni fincaanii naannoo kana jira. Wayi dhugaa hedduun boqokee deemsa fagoon deemaa ture. Mee natti agarsiisime yoo manni fincaanii jiraate takka tun fincaanii deebi'a. Hiriira kun qabu kun mana fincaanii lama sana nagdame tokko sa garanaa sana seenta. Rabbi kiyya. Hai maali bo mana nama seenanii akkatti dhufuun maali maraatte ati hai fiigaa dhuftee ol galtee dhufuudhaan nu balleessita hai maal taate bo maraatuudhaati dhufuun kee foddaarraa nu baasee olee mana keessa maali dhufuun akka itti namatti dhufuun maal taate maraatuudha as keessaa hin baatu har'a dhugaa hin baatu as keessaa akkati baatu hin argas keessaa kunoo argisa obboleessi kiyya sababa dhufu keetti dhukkubsataara eeyyan kunoo mataan na dhukkubaara hai argita miti fuula nu jijjiire hai yoo didde as keessaa hin baatu waan barbaannu yoo nuun kennin yoo siin didde dhannee jaalallee sitti himna akka addaan booda wajjin hin deemnetti kanaan ala as keessaa hin baatu dhugaadha dhannee itti himna jaalallee sitti himna. Maaloo na fakkeessina maaloo waan isin barbaadan isinii kenna waan guddaa birrii 500. Hai akka itti dhuftee kaate birrii 500 nutti qalladda. Hai wanta akkas jedhu eessa jira? Us kawa fanke. As keessa dhufuu namatti dhuftee birrii 500 jetta. Hai deemnee itti himna jaalallee sitti. Hai maal gooti ijoolleen kun asii deemi boo maal gochuu asii duuka. Wayi dhiisime dhufanuu dhiisii waa dubbachuu dhufanii waanuma sitti muyyuu dhabbeerame. Maal itti qajeelaa waan itti mu barbaadne itti himnaanu yoo didde itti himnee si fokkisiifnaati jaalallee keetti. Xiqqoon mana jaraa seene itti dhuufe. Hai xiqqoon dhuufe dhuufuu namaa xiqqoodha foddaarraan nu baasee ole mana keessa. Boo deemasi maal dubbata gowwa deemasi. Dhugaadha foddaadhaan nu baasee ole hai akka namatti dhufanii deemiin jira. Qaba faan keensi jedhe deem mataa dhagaa goote.